Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii fayyaati. Qophii fayyaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa wal qabatan irratti kanaan dura waliin kaafnee haasaa turuun keenya ni beekama. Guyyaa har'aas qophii fayyaa keenya keessatti qophii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Namoonni subscribe gochuudhaan maamila taatan qophii fayyaa garaagaraa kanaan dura hordofaa turuun keessan ni beekama. Namoonni haaraan gara YouTube keenya dhuftanis immoo yoo jaallattan qofa subscribe gochuudhaan odeeffannoo fayyaa yeroo yeroodhaan isiniif gadhiisnu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan walii ilaallu waa'ee dhukkubbii qaama saalaa especially yeroo walqunnamtii saalaa godhan jechuudha. Baay'een keessan karaa inboxii na gaafachaa turtaniitu karaa peejii kootii dhimma kana irratti odeeffannoo bal'aa akka isiniif kennuufi namoonni baay'een keeziin kun xiqqoo sensitive waan ta'eef gaafachuu ni sodaatu ni saalfatu. Garuu immoo almost namoota hedduu keessaafuu shamarran yeroo jedhu yaa abbaa manaas hiriyaa isaanis dabalateeti jechuudha. Maaliif yeroo isheen miidhamtutti gaa'ela keessatti xiqqoo mufiin tokko uumamuu danda'a. Walqunnamtii saalaa miira eebbifamee Rabbii biraa namaaf kennamedha. Yeroo isaatti yoo raawwatame jechuudha. Kanaaf mee haala kana irratti kan waliin ilaallu ta'a. Dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa keessaafuu shamarranitti kana bakka baay'eetti irra ilaaluu dandeenya. Kunis immoo rakkoo qaamota saalaa yookiin immoo structural abnormality yookiin immoo rakkoo xiinsammuu irraa kan ka'e dhufuu danda'a jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa irraa kana keessattis dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa qaama saalaa kana maaltu namatti fiduu danda'a? Akkamitti immoo ofirraa dhowwuu dandeenya? Maalis gochuu qabna kan jedhu irratti bal'inaan kaafnee kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa yeroo jennu bakka baay'eetti ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaa dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa jalqabuudhaaf jedhan. Kana jechuun qaamni saalaa dhiiraa yeroo qaama saalaa dubaraa keessa seenuuf jedhu kan shamarran dhukkubbii kana itti dhaga'amu baay'inaan jechuudha. Baay'ee sodaatu. Inni kan biraa dhukkubbii erga qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa dubartii keessa seenee booda dhukkubu. Kanas bakka lamatti ilaalu kun lammaffaadha. Sadaffaarratti immoo miira gubaatii especially yeroo dhiirri tokkoof shamarran tokko yookiin abbaan manaa fi haati manaa tokko walqunnamtii saalaa raawwatanitti miirri gubaatii dhukkubbii gubaatii isheetti dhaga'amuufa. Inni kan biraa dhukkubbii erga walqunnamtii saalaa dubartiin tokko erga walqunnamtii saalaa gooteen booda miira dhukkubbii keessaa dhikkifatu. Kunis immoo dhukkubbii kanadha. Mee ogummaa fayyaan akkamitti ilaalla kan jedhu kan bal'inaan waliin ilaallu ta'a. Mee maaltu dhukkubbii qaama saalaa yeroo walqunnamtii saalaa shamarranitti fidaa kan jedhuu fi jalqaba irratti kan ilaallu naannoon qaama saalaa dubartii jiidhu dhabu. Yeroo kana jennutti naannoo qaama saalaa dubartii yookiin vajaayinaa kan jennu kun wanti dhangala'aan dhangala'oo jira yookiin immoo dhangala'aan jiisu jira. Yeroo baay'ee yoo dhangala'aan kun dhangala'ee jiidhudha yoo dhabe dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a. Akkamitti jiidha kan jedhuuf immoo xannachi xixiqqoon naannoo qaama saalaa dubartootaa jira. Xannachi kuni dhangala'aa maddisiisa. Dhangala'aan kunis immoo hormooniin estrogen jedhamu yeroo gadhiifamu especially shamarraniif yeroo gadhiifamutti kan dhangala'uudhaan naannoo qaama saalaa dubartootaa sanaa jiisu ta'a jechuudha. Maaliif yeroo inni gogaa ta'u sanatti maal ta'a? Qaamni saalaa dhiiraa yommuu inni qaama saalaa dubartii seenuuf jedhutti dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun immoo akkamitti ta'a? Qaamni saalaa dubartii tokko maaliif jiidhuu dhabaa? Yookiin immoo maaliif jiidhuu yeroo jedhu isiniif gala? Lallaafuu dhaba kan jedhuu fi kunis immoo especially yeroo walqunnamtii saalaan dura warmaappii yookiin immoo kiisiin iskiinii qabaachuu dhiisuurraan kan dhufudha. Amma fakkeenyaaf abbaan manaa tokko yookiin haati manaa tokko yookiin dhiirri tokko dhalaan tokko
utuu waliin taphatii foreplay dha Ingiliffaan. Kana jechuun warm up ta'uu danda'a, bifa dhungannaa yookiin kissing ta'uu danda'a. Kanaan erga xiqqoo jaalala isaanii unatanii booda gara walqunnamtii saalaatti utuu galanii gaariidha. Yeroo sanatti hormooniin kun waan gadhiifamuuf xannachi kun dhangala'aa sana gadhiisuudhaan naannoon qaama saalaa dubartootaa sun jiidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf daayirektii matti seenuu kanaan rakkisaadha kan jedhu sirriitti hin barbaada. Kanaaf kuni ispeeshaalii dhukkubbii qaama saalaa yeroo qaamni dhiiraa itti seenuuf jedhu kan mudatudha jechuudha. Lammaffaa irratti kan laallu ispeeshaalii qorichoota garaagaraa namoonni fayyadaman jiraachuu danda'u kan fedhii walqunnamtii saalaa isaanii hir'isu. Yeroo baay'ee qorichoonni tokko side effect qabu. Sexual desire yookiin immoo fedhii walqunnamtii saalaa isaanii hir'isuudhaan qorichoonni saayidii garaagaraa kennan jiraachuu danda'a. Qorichoonni kunis immoo ispeeshaalii qoricha namoonni dhiphina sammuu qaban fudhatan yookiin immoo antidepressant kan jennu. Inni kan biraa qoricha tokko kan namoonni dhiibbaa dhiigaa qaban fudhatan. Qorichi hirribaaf jennee fudhannu tokko jiraachuu danda'a. Qorichi alerjiidhaaf kennaman antihistamines kan jedhamu yookiin garaagaraas. Kan biraa immoo piilsii kan dubartoonni ulfa ittisuudhaaf fayyadaman darbee fedhii qaama saalaa hir'isuu danda'a jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa hir'isuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa infekshinii yookiin immoo madaan naannoo qaama saalaa yeroo takka infekshiniin qaama saalaa dubartootaa mudachuu danda'a. Yookiin vaginitis kan jennu infekshinii naannoo vagina kan ta'e. Akkasumas immoo gogaan naannoo qaama saalaa jiru. Gogaan isaa yeroo infekshinii qabaatu yookiin immoo yoo madaa qabaate miirri dhukkubbii shamarran tokkotti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa tariitii dha'icha ta'uu danda'a. Bifa garaagaraatiin yookiin immoo yaalii baqaqsanii yaaluun naannoo gadameessaa yoo godhameeraaf ta'e. Inni kan biraa immoo kittaanummaa yookiin naannoo harargeetti absaa jedhama yookiin immoo dhagna qabaa dubartootaa illee dhukkubbii kanaaf saaxiluu danda'a shamarran jechuudha. Inni kan biraa yeroo ispeeshaalii yeroo dubartiin tokko deessutti mucaan yommuu boodidutti qaamni saalaa ishee ni murama. Kun hospitaala keessatti yeroo takka ni raawwata jechuudha. Maaliif mucaa sana baasuudhaaf wanta godhamu waan ta'eef kunis immoo dhukkubbiin akka itti dhaga'amu gochuu danda'a jechuudha. Akkuma isinitti himee inni kan biraa infekshinii jedheera. Kan biraa immoo maashaawwan naannoo qaama saalaa dubartootaa jiran yookiin naannoo pelvis kan jennu kana jiran sababii kottoonfachuurraan kan ka'e ni kottoonfata. Sababa kanaaf waan walitti kottoonfatuu fi maal ta'a jechuudha akka dhukkubbiitti dhaga'amu godha jechuudha. Inni kan biraa dhalootumaan fakkeenyaaf namoonni dubartoonni keeziiwwan akkasii baay'inaan hospitaalatti argeen jiran maal taasisni fakkaate qaamni saalaa dubartootaa duudaa mata illata. Ispeeshaalii duudaa yeroo isin jedhutti qaawwan qabu. Kan yeroo bal'inaan isin ibsuu danda'a. Yeroo sanatti yeroo qaamni saalaa dhiiraa walqunnamtii saalaa gochuudhaaf seenuu jiru itti dhukkuba maalii fi qaawwan jiru waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo uumamumaan dhiphaatee kan dhalatu jira. Yookiin immoo siriimatti kan tunuumamiin kan dhalatu jiraachuu danda'a qaamni saalaa dubartootaa jechuudha. Kun ogeessa fayyaatiin kan inni mirkanaa'u jechuudha. Kan biraa immoo kan walii ilaallu keessumaa erga wantoonni kun wantoonni amma haasaa turre baay'inaan kan fidan yeroo qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa dubartiitti seenuudhaaf caafiinsaa seenuudhaaf jedhu kan dhukkubudha. Garuu immoo erga walqunnamtii saalaa gochuu raawwatanii yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa erga guutummaatti keessa seenee booda dubartii tokkotti dhukkubbiin maaliif dhaga'ama? Karaa ogummaa fayyaan akkamitti ilaalla kan jedhuuf kanneen kan fidan waan baay'eedha. Keessumaa dhukkubbii garaagaraa kanneen structural yookiin immoo wantoota gadameessaaf naannoo gadameessaa kan jiran yookiin naannoo qaama saalaa dubartootaa jiran wajjin rakkoo yoo jiraate kan dhufudha yeroo baay'ee. Kan akkamitti ilaalla kan jedhuuf immoo infekshinii
gadameessaa fi girgiddaa gadameessaa ta'uu danda'a. Gadameessi xiqqoo yeroo baay'ee keessumaatii dubartoonni baay'inaan yeroo dhalan yookiin da'anitti gadameessi xiqqoo ba'uu danda'a. Kan biraa immoo infekshinii garaagaraa ta'uu danda'a. Naannoo maashaawwan naannoo ispeeshaalii maashaawwan naannoo qaama saalaa jiran kunniin rakkoon yoo isaan mudate ta'uu danda'a. Ixii girgiddaa gadameessaa yookiin ovarian cyst adenomyosis kan jedhaman jiru kanneen ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa immoo ispeeshaalii yaalii baqaqsanii yaaluu garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartoota tokko gadameessi keessaa baafamee yeroo itti gatamu jira dhibeen garaagaraa yoo argamu jechuudha. Kunis immoo kana fiduu danda'a jechuudha. Kan biraa keessumaa wanti irraanfachuu hin qabne baay'een keessan saayikooloojikaalii rakkoon xiinsammuu keessaafuu dhiphina tarii qaamni koo kun shamarran tokko qaamni koo kun sababii bareedaan taane dhiirri jaallachuu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo nama wajjin jiraachuudhaaf of dhiphisuu danda'u. Sababa kanarraan kan ka'e yeroo namni tokko dhiphatutti shamarran tokko yeroo dhiphattutti dhukkubbii namaatti dhaga'amuu danda'a. Maaliif fedhiin ishee ka'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef yeroo sanatti fedhiin hin jiru taanaan dhangala'aan naannoo qaama saalaa dubartoota dhangala'oo sun waan hin jirreef dhukkubbiin namatti dhaga'amuu danda'a. Keessumaa dhiphinni kuni maashaawwan naannoo qaama saalaa jiran sana kottoonfachiisuudhaan yookiin immoo akka isaa walitti taayit godhan gochuudhaan peeniin akka itti dhaga'amu gochuu danda'a jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf tarii shamarran tokko kan sodaatan jiru. Maaliif baay'inaan osoo hin taane baay'een namoonni tokko ijoollummaatti tariitii madaa qabaachuu danda'u. Fedhiin isaanii ala kan gudeedaman jiraachuu danda'u. Fedhiin isaanii ala kan kana sababii kanarraa kan ka'e miimoorii isaanii waan yaadatuuf miira dhukkubbiitti dhaga'uu danda'a. Inni kan biraa shamarran tokko waan kanaan dura isaan dhukkubeef ammas na dhukkubuu danda'a waan jedhuufi yeroo gara walqunnamtii saalaatti hin galin dura miira akkasiitti dhaga'amuu danda'a. Yeroo kana baay'ee dhiphatu jechuudha. Sababa kanaaf dhiphinarraan kan ka'e fedhiin isaanii ni hir'ata. Kanaaf wantoonni akkasiillee istireesii dhiphinillee kanaaf nu saaxila jechuudha. Mee gara xumuraatti furmaanni sababa maalidha? Maal gochuu qabna kan jedhuufi wantoota jalqaba sanitti kanarraa to'achuudha jalqaba irratti. Fakkeenyaaf utuu gara walqunnamtii saalaatti seeneen dura foreplay kan jennu sanneen kanneen akka warmaappii yookiin immoo kiisingii yookiin wal dhungannaa kan yeroo muraasaaf turuun baay'ee gaariidha. Kun akkuma isiniin jedhee dhangala'aa naannoo qaama saalaa waan dabaluuf jechuudha. Inni kan biraa immoo dhiphina istireesii shamarran tokko riilaaksii gochuu qabdi. Waan kanaan dura ta'e irraanfachuu qabdi. Tariitii kanaan dura dhukkubeera taanaan dubartiin tokko ammas na dhukkubeera jettee waan gochuu hin qabdu. Inni kan biraa yeroo baay'ee yeroo takka poozishinii itti yeroo walqunnamtii saalaaf fayyadamnullee jijjiiruu fakkeenyaaf poozishinii garaagaraatiin walqunnamtii saalaa gochuun illee gaariidha. Maaliif dhukkubbii kana miira isaa jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Inni kan biraa keessumaafuu yoogaa kan jennu eksarsaayisii tokko jira. Shamarran baay'ee istireesii keessa galanii fi gara walqunnamtii saalaatti hin galin daqiiqaa 5 yookiin 10 yoogaa akkuma suuraa irratti argaa jirtan taa'uudhaan harka keenya diriirsinee qilleensa afaan keenya cufnee qilleensa gara funyaan keenya galchuudhaan daqiiqaa sekondii 5-10 fool erga goonee baasuudhaan eksarsaayisii gochuu. Maaliif kunniin dhiphinaaf illee gargaara. Tarii yoo dadhabdan illee siistemii kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa natural oil kan jennu jiru yeroo baay'ee tarii olive oils kanneen kana fayyadamuu ni danda'ama. Yoo jiraate yookiin immoo dibata tokko jiraachuu danda'u waan ta'eef kana fayyadamuunis gaariidha shamarranii fi inni kan biraa immoo especially sababii vaginismus kan jennu jira yookiin immoo sababii kottoonfachuu maashaa naannoo qaama saalaa jiranii kanarraa kan ka'e dhufu yoo ta'e Kegels exercise kan jedhamu jira. Kegels exercise kan jennu kun maal kan jedhuufi
Maal seetan kan akkamitti naannoo maashawwan naannoo qaama saalaa jiran sana jijjabeessu jechuudha. Akkam goone kan jedhuu fi fakkeenyaaf namni tokko yeroo funcaa jirutti utuu funcaa'uu gidduutti yommuu dhaabu miira akka maaliif funcaa'utu funcaa'uu dhaabuu dandeenya nuti to'ata waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan akka nama funcaa'ee dhaabuuf jedhutti maashawwan naannoo sana jiran kottoonfachiif sekondii 10 erga kottoonfachiisnee booda sekondii 10 gadhiisu. Inni kan biraa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaallee especially dhiphinni yookiin immoo stressiin rakkoo kana fiduu waan danda'uuf amma danda'ametti stressii kana manage gochuudhaaf yaala. Akkasumas hirriba dhabuun illee dhibee kanaaf dhukkubbii kanaaf saaxiluu waan danda'uuf hirriba gaaruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee immoo namoonni umuriin isaanii deeme wantoonni kun baay'inaan ni mudata. Maaliif hormooniin gad bu'aa waan deemuuf hormooniin estrogen jedhamu suni dhukkubbiin kun itti dhaga'amuu danda'a. Qorichoonni bara 2020 qoricha approved ta'e jira dhaabbata fayyaa dhaabbata dhimma qorichaa to'atu yookiin FDA'dhaani argannaan isa fayyadamuunis baay'ee gaariidha. Kanaaf gabaabadhumatti inni kan biraa immoo namoonni mallattoo infekshinii gadameessaa yookiin infekshinii qaama saalaa qabdan kanneen akka dhangala'aan foolii qabu gadameessa keessaa bu'u yookiin qaama saalaa keessaa bu'u yommuu funcaan nama gubuu faan kunillee kan ajjool qabachuu danda'a waan ta'eef kan biraa immoo dhukkubbiin garaa naannoo gara gadii mallattoowwan akkasitti dhaga'ama yoo ta'e mana yaalaa deemuun qoratamuun gaariidha yookiin immoo yoo laguun keessan affeerates qoratamuun gaariidha. Dhiigni gadameessa keessaa dhangala'aa yoo ta'es qoratamuun gaariidha kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yoo jaallattan subscribe godhaa namoota jaallattaniif share godhaa fayyaan dhabinaa deeban.